Haati manaa Haacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa awaardii Haacaaluu Hundeessaa marsaa 5ffaa irratti iccitii guddaa gadi baastee jirti. Ashamaan harka fuunii akkam jirtu siniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa hedduu kan nama ajaa'ibuu fi akkasumas illee baay'ee kan nama tolu tokko isiniin qabannee deebinee jirra. Odeeffannoon keenya irraa waa'ee Haacaaluu Hundeessaa irratti ilaalchisee guyyaa kaleessaa haati manaa Haacaaluu Hundeessaa iccitii isheen gadi baaste maaltu immoo ta'e dhugaan inni turti malee ni baate kan jedhullee wanta hojiirra oolaa jiru fakkaata. Egaa daawwattoota keenya iccitii garaagaraa waa'ee Haacaaluu Hundeessaa irratti illee guyyaa kaleessaa awaardii Haacaaluu Hundeessaa marsaa 5ffaa taasifame irratti iccitii hedduullee gadi baba'anii jiru jechuudha. Egaa daawwattoota keenya isaan keessaa wantoota garaagaraallee walitti qabnee wantoonni gadi baba'anii wanta haati warraa Haacaaluu Hundeessaa dubbattellee wantoota garaagaraa qabannee isinii deebinee jirra. Egaa isinis chaanaalii kana subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdanitti gochuun iccitii fi wantoonni gadi baba'an kun akka namoota hedduu bukkee ga'anillee qabsiisaas ni jenna. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee dhufeetti isin dabarsu. Egaa daawwattoota keenya guyyaa kaleessaa Juun 29 Haacaaluu Hundeessaa guyyaa inni itti boqotee turedha jechuudha. Egaa sanarratti ilaalchisuun immoo awaardii guyyaa sanarra kan ta'aa turee fi marsaa 5ffaan kan ta'aa ture jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa haati warraa Haacaaluu Hundeessaa haasaa taasiste irratti illee odeeffannoo fi iccitii guddaa ta'e tokko gadi baastee turte jechuudha. Egaa akka haati warraa Haacaaluu Hundeessaa dubbattetti wantoota garaagaraallee gadi dubbachuudhaan hedduu isaallee achirratti dubbattee akkasumas illee haati warraa Haacaaluu Hundeessaa boostee baay'eellee gaddaa turte jechuudha. Egaa akkaseenii toora achirratti dubbatteeni Haacaaluu Hundeessaa makiinaa keessatti kan hin duuledha jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa lafa kan biraatti ajjeesanii qabanii immoo makiinaa keessa gashanii makiinaa keessatti du'edhanii isee bukkee ka'anii laabirootiin bukkee ka'anii kan jechaa jirtudha jechuudha. Egaa karaan duraa odeeffannoon akka dhagahamee turetti Haacaaluu Hundeessaa makiinaa keessatti tubasee ejjen jiru. Makiinaa keessatti namni dhufee ajjeese kan jedhedha jechuudha. Egaan yeroo ammaa kana immoo Haacaaluu Hundeessaa lafa kan biraatti ajjeesanii makiinaa keessa kaanii makiinaa keessatti isee bukkeetti du'ee kan jedhamullee iccitii kana gadi baasanii jiru jechuudha. Egaan daawwattoota keenya waggaa 6 booddee iccitiin kun immoo gadi ba'uu danda'e jechuudha. Egaan akkasumas illee dhugaan hin turti malee hin mi'aatii jedhamti. Egaan daawwattoota keenya Haacaaluu Hundeessaa illee yeroo dhiyootti immoo dhugaan isaallee kan gadi ba'u ta'a jechuudha. Egaa daawwattoota keenya guyyaa kaleessaa artistoonni garaagaraas awaardii garaagaraa fudhachuun uummata bukkeetti illee jaalatamummaa fi akkasumas illee yaadannoo Haacaaluudhaa fi wantoonni hedduun ta'aa ture jechuudha. Egaa daawwattoota keenya artistoota Oromoo warroota awaardii Haacaaluu Hundeessaa argatan hundaaf illee baga gammaddan jechaanii akkasumas illee awaardiin kun jalqabisaayyuu kan ta'aruu fi yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa fi dhugaan Haacaaluu illee guyyaa tokko ittiin qabatee ni ba'a kan jedhamu illeeti. Egaa daawwattoota keenya dhugaan Haacaaluus gara fuulduraatti nama turti malee ni baasii wanti hundumtuu illee tokko tokkoon gadi baba'anii deema jechuudha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoon guyyaa har'a qaban immoo kana ture akkasumas illee odeeffannoo garaagaraa walitti qabne illee akkasumas sooshaal miidiyaa garaagaraa illee fuunee isiniif waan ta'eef YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun immoo nama hedduu qabsiisaa isiniin jenna. Amma dhuma keenyaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo kan biraan mul'atti deemnutti immoo gama kiyyaan nagaatti.